akka dubartii tokkotti na makari. Maa inni na dhiisuu dide waggaa guutuu na arrabsaba. Angka jedhu dhugama dhugaatiin bafaxxarash wanni dabarsitan rabbitu isallee beeka rabbitu isillee beeka anamma dhugaatii maqaa kan keetiitiif jecha qeerroon nan dubbisu naan diina akka wanti sin dubbisi kon kaawwaasi waan inni siin jedhaa ture eessaa beektaati maaliif ittiin dubbattamaa sila habiibti warra kaayiroo jiru wanti inni jedhee natti nimin hin jiru bari sun hundarraa na fageessuudha wanti inni hin jenne jira maa walaasni walaa nama hundaa maalitti gochuuf ittiin haasoftaa gabaree kana maaf ittiin haasoftu inni koo taa'ee keenya ilaalee mutteena baduu kana nuun jedhaa ture bara jedhuuti kasanii yoo arge jedha hin argineef waan narraa jedhuun qabu maali beektaa maal seeta maali wanni jiru maali beektaa anammoo ilaame alifaate qoy waan jechuudha baate nan beeka alifaate dhaggeeffadha araaramne adda baane miti kunoo dhareeffadhu kee mana banadha dhaggeeffadhaan waan waa biraana gaafatin kaa waa'ee dirqa waa'ee jaalalaana gaafattaati sheemiin sin qabu jaalala wayii keessa waliin galtaniirtanii rabbi koo haadha faatee miisejjarii keetiin amma naa dawwali miisejjariin kee maaloo ganamoo jedha miti kunoo samiiraatiin maa abbaatii faar jedhi fooloo na godhamu dawwali sanii miti bare namni haasaa baay'iboo utuma waa'ee jaalalaa keessa wajjiniin galee haadha faatee maal abbaasaa akkana na godha namichi konkaalee utuma waa'ee jaalalaa keessa wajjin galee dhiifne miti afootu walii jenne miti nan dhiisu abboo kanatu inni biyya kana irraa ta'e warra balkaabaa surrii isaa itti baaseen qamisii kootti kaa'an garuu na biran jiru ish bar galgala ganama mana banatee na arrabsa jedhanii ani argine bar konkaan kunoo na jala jala laa minilik jedhee banatee dhufe gada kun xurroo arsii jedhee banatee dhufe tiiktookii amma immoo minilik gada boofaa jedhee banatee dhufe laa amma immoo kunoo minilik jedhee dhufe laa kunoo kottu ilaali waan ijoolleen arsii narra goraniidha jaarsi kiyyallee kunoo dhufe laa kunoo doktor minilik qamisii kee itti taagaruu bayi tortora abbaa keetii konka abbaa keetii suma bayi na jala tortoricha deemi jaartii kee taaptaap godhate wallahi laazim an si arrabsuun barbaadu na jala deemi na jala deemi naaf yaadi an dhiisee bar kunoo laal minilik jedhee dhufe kottu ilaal minilik jedhee waan inni naa barreessu laal yeroo nan asii muyitii godhe keessaan amma Yesuus Kiristoos samaayidhaa gadi buutti sin dhiisu naan jedhe wallahi wabillahi asii muyitiin godhaa birriinan tiktookiidhaan gana hunda sitti baase deebisii jedhe gaayis isuma aneessaa fuudheen deebisan foodoon ittiin guddifadhe gaayis tiktookii liibilii isaa guddate aneessaaf deebiin deebisaan taaptaabii godhaa gaayis nama 200 guuttan uzubillahi akkuma dhagai innillee gaafa geemii keetii haa dhufu nan dhagaan gaafa kan koo dhufee na taphachiisee qabatee jira geemii keessan dhaqaatii atillee leenca sadii kenniifi innillee gaafa geemii keetii dhufee si haa onneedhu dhiisa ana pireedii 12 qaba narraa na finati laa gara keetiin dhuftee ababaa tokkollee baay'ee wallaahi anni seeraa waan ofii an takkaadhaa ibii galee maqaasaa dubbataa hin jiru haasawus hin jiru maaliif kamiin ta'u guyyaa tokko kabajaa na biraa qaba na tanaa kennaa ture giifti gowwaan nama ofii banatee yoo namni dhufeessa qeerroo mangistii an jedhe sana gadhiisi yoo namni dhaqee gadhiisaa namatti kolfuma rabbii jedhe ati maqaa namaa kaaftee giiftii koo mootii durbaa waan arge jedhaan ture si kennee jira jetteerta hiba qande maali nasirraa gadhiisii na arrabsiisa ijoollee sagalee banee kottaa dhaggeeffadhaa jechuun ati wanni ati ilaaluu qabdu yoo jiraate sun arraban qabu maaliif jennaan fakkeenyaaf namni tokko yoo asii dhufeetiin makiina diimtuu narra oofe mootii koo gooftaa koo maali nu waan meeqa inni immoo gadhiisee ijoollee natti kolfisiisaara gadhiisee ati situ rakkoo qaba qeerroo rakkoon qabu si mataa keetiin rakkoo qaba wallahi konkaa kana wajji bayi dhiiseen jira abboon auzu billaa uffata wal fakkaatu wal bira fannisu dhiiseen jira wallahi situ rakkoo qaba malee qeerroo rakkoo qaba ati sammuu keetiin diima abdii muktaar baga dhabama gootee jira shuu ahsan akkana achuma viidiyoon inni erge kanaan manaa saati kootii saree ulamaattu ergeen du'aa masgidaa fudhachiisaara dhiis bakka dhiis ati dhiis wallahi haadha faatee viidiyoo quba warri isaa kan ati manaa isaa of hojjettu fuudheen irratti dhiyaan immoo masgidatti ergee du'aa itti kadhachiisaara anaa miti rabbi kaati maafoo balleessu anaa miti siifan ergaa ergi mee yoo inni dhufee viidiyoo dhuguma wantuunne biraa qabdi jedhe rabbiin ilaa raamadaana kanaan nan gahe leenca 10 hin kennaafan leenca 10 yoo inni viidiyoo qaama saalaa wantuunne biraa qabde
Oksum billa ija keessan duratti Oromoo biratti. Garuu viidiyoon ni wal irratti sun kan aadamanaa isaa fuudhee suuraa koo kanaa wal irratti. Wanni ati beekuu qabdu yoo jiraatte anamma jechuun osoo viidiyoo kiyya hamaa miti suuraa kiyya badaa dubartiin qabaatte miidiyaa irraa akka galu beekta. Anis akkana. Namni waan kan kee hamtuu qabu tokko ol kaatee siif taa'ee hin jiru. Miti osoo qeerroon sun baasin suuraa badaa tokko osoo dubartii biraayyuu qabaatte si baasti jechuudha dubartiin nuti isaatiin. Gatii kana fayyadatiin ati konfidensii sammuu kan keetitti amanii waa qabdami biraa gadi haa baasanii allaqe. Fidee walitti dhee kan namaati kan nama amma samiti barani lubbu waa'ee viidiyoo sanaa akka nama qeensa qarabaa muree na dinqaan jiru kan na dinqaa jiru amma yoomiitti maal haadha faatee indee yeroo hunda rafamuu nama sanachaa. Isin mala hin beekamu si dhiisuun mala ati yoo dhiibde si dhiibde. Lubbu dhagee haadha faatee wallaahi rabbii jecha si jaalladha haadha faatee dhageessitti nima warabbal kaabaa miidiyaa kanarraallee deemee jira dalagaa biiziidha laayivii illee galee dubbataan jiru inni garuu akka mana banadhee na jala dhufee akkaawuntii biraatiin na arrabsa. Echuudhaan ilmoo namaati bar nama kana arrabsuun dadhabne bar giiftaroota keessaan ijoolleen natti dhidhiyaatan keessaan na dhowwaleen naan zimmedhe ilaalaa irraa dhiisi mucaan sammuun isaa mungkin guutuu miti naan jennaan dhiisi malee maal arrabsuu wallaaleen amma yoomitti narrafamamaa isa kaleessaa jedhan isa dheengadda hinduu telanii muuziqaa mazmuurii du'aa bananii ganna deebisanii bu'aa jiruudhaan maali wanta akka kanaa maali. Isa mazmuurii sirra hidhanii miti ana laale waan viidiyoo dhiyoo kana jechuudha biraazariin kan koo tiktookii fayyadaman akkani tiktookii fayyadamu hin beeku. Fuudhee biraazariin kiyya booyaa jedhaati yoo dhabaa koo si'a 56 dawwaleera biraazariin koo maali iimoodhaan maaliif akkana dawwaleera dheerrifadhee yoo asii fayyatti dawwalu riba keessaa ka'ee adaanni viidiyoo kiyya jechuudha kan duute jedhaniitiin suuraan akkanatti gadhiise tokko jechuudha duute jedhanii namni irra hojjete san argeedha. Ani gaafa duraa mana dalagaati wallahi laazim ijoolleen natti dawwalte aksidentii makiinaa taate naan ijoolleen natti dawwalanii bu'anii makiinaa tokko wallahi garuu wallahi wabillahi qeerroon siddiisu maaliif jedhe oksun billaa situ ijoollee kan akkana arrabsan godhe miti wallahi ramadaana kana lan guyyaa 30 kana salaatee rabbii sitti kadha inshaallah nama natti bu'atu waan inni tataa jiru argaa harta yoo rabbi jedhe yoo dhuguma haqa sirraa qabaadhaan maallaqallee si biraan qaba jechuudha. Rabbiin dhiisin waan na godhaartu kana giiftii naa inni malee naadha manaa kee miti jaartii kee miti utumaan jaartii kee ta'e immoo namni wal taallaqee adda ba'a maal abbaa kee galgala ganama mana bantee naa arrabsi tabboo indee oo birrii si gube qabadhu tapha qaxaroo qabadhu geemii indee taphadhachi fageessii kan namaarraa achi gutadhu Oromoon hundi dhufee sappoorti si godha dheengadda jarri sanyii namni hundi mana mubaarak keessatti giiftii sii kennina bakka jedhan jarri aadam hin barbaadu afootu jedhee raaf jedhe hammammoo lafaa kee natti kee galgalaa ganama indee maal kun rakkataa rakkanatti guddate moo maatii isaa rakkataa dhaalaat namni rakkanatti guddate gaafa birrii argachu maal olu taala bar namni muwaaftaamii maatii zooressatti guddate birrii noo maal fakkaata. Anamma maybe namatu jira beekta abbeeraa hiyya tokkotu jira deeggadhu bakka anas hin jedhee miti. Wallahi waan ofii dhaggeeffadha eengada sii dawwaleen ture dhaggeeffadha rabbiin kaati maakuu aballeessu erga maqaa isaa dha'uu dhiisee buleera koon kaan na dhiisuu dhuma dide wallahi nutuu ni biyya kana dhufe rabbiin ilan guyyaa tokkitti abbaa jiraatu laalla sila anatu dhiira dubartittii kanatu dhiira ta'anitti argama sila garuu narraa fagaate beekta ana namni koo atar keessaa na daffaru hin jiru eenyuyyuu of kabajaadhaan ta'a gaafa namni natti dhufe asirra naman kaadduan eenyuu namaayyuu kabajaadhaan nama wajjin jiraana namni nattu kennaan naman dhiisu naman tuqan kabajaanan ta'a obboleettii tiyya fide footoo si gaddeebisee arrabsaa bar biyyaa naman hin beenne nama na jala kaa'e obboleettii tiyya biyyaa footoo si ergisiise maal jetta kana maa maallattii qaba namichi kun maallattii qaba maa. Mubee hin argitaami mubeen maal godhe beekta yeroo baay'ee haadha tiyya tuqanii jedhee gangalatee bu'a. Amma mukicha kana ni sayena tuqeeffan malee namni biraa waan abbaa koo jedhee gangalatee bu'a. Namni ati isumaa hin jenne namni jechuun inni maal faaraa taadha waan ofii maali ni biyya guddateera bar faaraa maaliif ta'anni faaraa. Argee bar biyya guddatan jiraachuuf miti namni dirqama guddaadha beelu ka jedhamu biyya guddate jiraachuuf miti namni tokko beektaa mama mubeen maaliif si faafakee si qaase haadha tiyya tuqanee tuqa haadha waan hin dandeenyee fi namni deemeetiin maal godha si fakkaate haadhuma isaa tuqa kawaa jedhu hundi gabbay hundi naatiin akkas qofaan maaliif akkasii bakka haadhaa san inni waan hin feeneefi jechuudha. Gatii kana ta'e batamma maatii
jira bar. Wallahi suuraa warra isaa duwwaa amma mojoollee maqaa isaa guutuu yuuna argan. An bar mucaa kana bar boolla buusuu ni nan danda'a biyya kana keessa ta'an nama seeraan jiru bar. Garuu nan dhiisee taara bar. Kasasuu ni nan danda'a wallahi laazim. Wabillahi garuu ilmaan isaarraa mana hidhaan galchuufi bar. Yommuu ijoollee Faransaay keessaa nanga maal kun konkaanii hunnaan na jaallatamu hunnaan jaartii isaa ta'an nan dhiisu. Anaadha manaa isaa ta'uu hin danda'u bar leencanaa kenne. Inti maalirraa qabu Oromoo walitti nu araarsitan afootu inni adda baane jekee duratti kana sirga adda baane maannaa arrabsa galgalaa ganam. Faaraan leenca eegasinaa inni gadhiifate ammoo viidiyoo eege ammoo akka haaraa godhee gadhiifata. Anaan fooloon isaa guddatee bar 70 galiyan ana gadhiifate. Sagalee koo gadhiifate namni suuraa koo laaluu dhufa malee daljeessa kana maal isaa laaluu dhufe. Ana laalee namni fooloo isaa guddisee bar. Deemiidhaan viidiyoon kan koonni ni gadhiise nama kuma meeqatti laa. Ani bu'aantu qabataa malee qeerroo qabataa hin jiru bar. Wallahi bu'aantu qabata malee qeerrootti hin qabadhaan. Wallahi sitti haara malee isatti hin haaru. Haga hadhaallee sitti haaru jira malee isatti hin haaru. Wallahi nama jira ganda kenna. Abbaan manaa isii guyyaa hundaa qosh takkitti ni dhoofnaan isiin jette inumatti sii gadi. Maanti jibbaadhe fitaa mucaa akkasii kun kaabbaa keeti baay'ina jalaa jira. Maana mufti kaasaan tortora abbaa keeti. Maal godhanii wallahi namittiin suni ilmoon isii ibidda baddee abbaan manaa bira hin jiru ilmoon harkaa ibidda buutee ilmoon harkaa ibidda bannaan iyyitee namatti bahuu dhaban. Namatti bahuu dhabaniin jechuudha. Kana maaliif sin jedhaa sin jedhaa jira dhageeffadhu. Nama ofii wannan jedhinati namni akkasii tuffatuuf hin godhin. Bas abbaan fedhe waan barbaade sin haa jedhu. Maan namni dhuunfaan meeqatu gaggaragalchee nurra oolaa jiraan argaan jirtu. Lubbuu bara akkas miti waan ofii bara akkana miti natti dhagahama beektaa akkan tala Oromoo tokkotti ji'a sadii guutuu walitti nu araarsitanii an dhiise amma wanaana dhiisuu dideeroon hin arrabsu xiqqoo si natti dhagahama bara. Barana yoo sin Ani tala durbaati bara. bara dhufu yoo sin dhiinde bara ittaan siriisuu danda'a. Isa kana Ishama yoomitti bar induu ta'anii viidiyoo irratti waraabu bara. Viidiyoo kana maatiin koo argifachuu danda'a bara. Raachee du'e jedhanii viidiyoo irra hojjetanii aslii du'e jedhanii viidiyoo irra hojjetanii inde seenaa aslii duute jedhaniitiin viidiyoo irratti hin hojjenne daa'imatti duudaa san daa'imatti cubbuu Anaaf inni kun addaa baranatu namni dhuunfaa namni Oromoon natti duulee ookee bar nama tokko nama dhuunfaa kanatu azaana godhaara baran. Oromoon kutaa godha tokko na jaallata. tokko jibba sirraa qabuufi namni dhuunfaa tokko jaalala sirraa qabuuf si tuttuqa tokko jibba sirraa qabuuf si tuttuqa namni waa lamaa si tuttuqu jira bakka